Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi jade wa bachuf kae, alhamdulillahi kasin duge, alhamdulillahi kasin duge. Hundu bagetan hafla baratota kesumoni kenaf warri ustazota kambaju haddati daga kesan genne dabbi kesanif galatoma jenne dabbi kesanif galatoma jenne. Mati baratota warri barsiftota diirin wabbaaftan karaa nu qabsiiftan daandii ambiyyoota daandii rusultoota turreerraa nu qabdan silaa darbe banne fiddiirra nu keettan akka hin jallanne alhamdulillahi ka isin nuu kenne alhamdulillahi ka isin nuu kenne. Filannoo sirriitii ilmaan barsiifachuun keessattuu quraana hunda caalchifachuun qabeenya hin banne kan sibiraa nafne diin of daalchifachuun qabeenya hin banne kan sibiraa nafne diin of daalchifachuun alaaf mana keessan haa seenu barakaan gammachuu fi milkiin kananii fi riskiin haa argamu takkaan heera jijjiiramnee ka olii gad dhufe ka fudhachuu didee akiraayyuu genne asumatti kufe ka fudhachuu didee akiraayyuu genne asumatti kufe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fakkeenya siif hima warri aadiin samuud yoom akiraa ga'e duniyuma gubbatti azaaba addaatiin rabbiin isaan dhahe duniyuma gubbatti azaaba addaatiin rabbiin isaan dhahe. Waan idiitiin qabne waan idiitiin qabne kan zabanni shaarre yeroon irra darbee dulloomee kan jaarre kitaaba jireenyaa kitaaba jiruudha waan fedhes qo'atu waan fedhes qoratu namni isan beekne hundumtuu hidhuudha. Kitaaboleen hedduu daraan barraa'anii hayyootiin baay'eenis osoo isaan morman mataan irraayanii hayyootiin baay'eenis osoo isaan morman mataan irraayanii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quraana qulqulluu kalaama qaaliqaa rabbii kennaatisa falfalaan milqanyaa karaa kamiin dhufee harkatti seensisa falfalaan milqanyaa karaa kamiin dhufee harkatti seensisa. Kan nu barsiiftaniif warri ga'ee qabdan hunduu galatooma shafiyaa quraanaa